Dodoti gamoji dakaran sidoyate jibole appa koti alagatu foyate ya dodoti gamoji dakaran sidoyate jibole appa koti alagatu foyate abshir mirgike tuma jibo borata gara borata bore basu sifu gara naara abshir mirgike tuma jibo borata gara borata bore basu sifu gara naara ndebon kale debite akka gotu beitatu ya baburre shimala dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nageenyi keenya bakkuma jirtan isin dhaqqabu jedha. Kun ka hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Miidiyaanii namoota yaada adda addaa qaban hayyootaa fi akkasumas keessummoota garaagaraa qabatee haala adda addaa irratti bifa gaafiif deebiin akkasumas bifa mari'iitiin dhiyeessuun beekamaa. Haaluma kanaan guyyaa addaas keessummaa tokko qabadhee waliin mari'atuuf asirratti dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya guyyaa addaa Aadde Dinqituu Muddaa Asaaroo jedhaman dhalatanii guddatanii godina Arsii Lixaa Shaashamannetti amma kan jiraatan biyya Ameerikaa magaalaa Poortulaandi. Aadde Dinqituu isinillee waamicha Oromiyaa Digital Miidiyaa kabajtanii waan nu dhiyaattanii fi ulfaadha isiniin jenna anaa dhuf isiniin jenna. Galatooma isinillee waan naaf feertaniif. Hayyee ulfaadhu akka seensaaf nu ta'u namoonni baay'een Aadde Dinqituu hin beektanii yeroo baay'ee miidiyaa irratti karaa adda addaatitti arguu dandeettanii. Gabaabseetuma Aadde Dinqituun akkuma jalqaba rakkaasuu fi yaalennoo godina Arsii Lixaa kan yeroo ammaa godina Arsii Lixaa jedhu Shaashamannee yoo ta'u kan jiraatanii biyya Ameerikaa magaalaa Poortulaandii. Aadde Dinqituu wanti adda isaan taasisu yeroo baay'ee iddoon isaan itti argaman naannoo waa itti ijaaraman naannoo itti waa gargaaramaniif akkasumas bakka iddoolee gargaarsa barbaadanitti argamu. Isa kanaaf yeroo waggaa naannoo waggaa lamaa dura Dinaarii Arsii guututti dhaabbanni yookaan waldaan dargaggoota Arsii yookaan Aayaani yeroo ijaaramutti namoota gumaacha gugurdaa yookaan gumaacha cimaa godhan keessaa Aadde Dinqituun isaan tokko. Kanaaf galatoomisiin jedha asumaan ammallee haaluma kanaan itti nuufuuf isin jedha. Maarree guyyaa addaa akkuma amma jalqabuu fi yaaletti mata duree hedduu qopheeffadhee jira. Yoo yeroo nu heeyyame waliin mari'atuu fi wanti waliin mari'annu haala yerooti. Haalli yeroo kuni kan irratti xiyyeeffatu biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti mirgi dhala namaa bakka itti sarbamaa jiru, bakka itti namni du'aa jiru, bakka namni itti miidhamee lammiileen Oromoo jireenya gadadoo keessa itti jiraatan waan ta'eef waan kana irraa gadi fageenyaan waliin mari'anna jechuudha. Mee gara qabxii kiyya jalqabaatti yoo si seensisu jijjiiramni qeerroof qarreen bara 2018 dhufe erga qabsoon yookaan wareegama namoota hedduu booda bara 2018 dhufee jijjiirama kana booda wantoonni hedduu ta'amanii qabsaa'onni biyya alaa jiranis akkasumas dhaabbileen siyaasaa hedduullee gara biyyaa deebimanii jiran. Yeroo ammaa kana jijjiiramni kun butamee ulee yookaan dullaa nafxanyaan Oromoon ittiin tumtu ta'ee jira. Mee isa kana akkamitti ilaalta? Ilaas immoo dabalataan furmaanni wanta kana sabni Oromoo rakkoo kana jala akkamiin ba'uu danda'a jetta? Mee itti dhiyaadhu. Aran baay'ee galatoom carraa naaf kennitee fi waa'ee na gaafattu irratti waa'ee hijaakii ta'uu yookaan ammoo qabsoo butamu kanarratti yoo jalqabne qabsoon Oromoo yookaan ammoo hijaak ta'uun isaa
kun yeroo duraatii fi miti akka namoonni beektoonni dubbatanii kun yeroo sadaffaaf jedhamee itti dubbatama. Garuu an bara dhaladhee arge keessatti butama lamaa hin jira jedheen amana. Kun kanaan dura bara 1991tti waan ta'e chaartarii cabsanii bahuu mootummaan wayyaanee bara san ture carraa kennee fi barcuma guddaa warri qabatee ture barcuma Oromoo ture. Garuu sunillee haala adda addaatiin hijack ta'ee jira. Achiin booda waggaa 20 ol uummanni Oromoo kattiin haga 2012 qabsoo kana formaaliillee karaa danda'ameen qabsaa turanii. Haa taatu malee bara 2016 irraa jalqabee haala addaatiin OA dhufe. Qabsoon Oromoo yeroo hundaa baroota darban Hayilee Fidaa irraan jalqabee achiin dura Maammoo Mazammil irraan jalqabee baroota Minilik irraa jalqabee yeroo hunda Oromoon akkuma qabsaa'ee jira. Haa qabsaa'u malee understandingiin yeroo san Oromoon qabsoo irratti qabuu fi accessiin inni dhiitee yookaan ammoo fagaatee deemu garaagarummaa qaba ture. Ka ammaa kun hanga keessattuu qabsoon qeerroo jalqabarraa irratti finiinaa dhufe bara 2016 irraa jalqabeeti qabsoon baay'ee ka jabaataa namni hundumtuu wal fakkaataa dhufe tarsiimoo adda addaatti ijaaramuudhaan warri diaasporaa biyya alaa keessa jiran warri biyya keessa jiran haala adda addaatiin warri dhaaba Opidoo keessa jiranillee hirmaachuudhaani warroonni sagalee qaban warri sirboonni weelliftoonni contributionii namoota kanaa maraati qabsoo bara 2016 finiinsee ka fide jechuudha. Achiin booda haalli ture baay'ee gaarii ture. Haa taatu malee dhumarratti akka hiyyaanne hin taane bara 2018 aangoo warri wayyaaniin akka dhiisanii deemanii dhiibbaa irra turerraa kan ka'e banii gara Maqaleetti galanii haga galaniin booda transition governmentiin hin barbaachisa jedhamee waan itti amanameeruuf yeroo san warri qabsoo geegessaa turan Jawaariin jalqabee namoonni aktivistoonni biyya alaa jiran karaa advokeesiitiin karaa dippiloomaasiitiin addunyaadhaan wal qabatu wanta baay'ee hojjetamaa ture waggoota lamaan darban kana keessatti. Achiin boodallee qeerroonillee biyya keessatti karaa danda'ameen qabsaa ture, warroonni beektoonni qabsaa ture, warri sabboonummaa qaban qabsaa turanii, artistoonnillee baay'ee waan kanarra hojjetaa turanii 2018 hin milkoofne jenne yeroo saniif. Achiin booda haalli jijjiiramaa dhufe. Haalli jijjiiramaa kan dhufe maybe namoonni baay'een haala amma jijjiiramee bakka amma geenne kana ilaalla malee qabsoon ka jijjiiramaa dhufe akkuma masaraa mootummaan seenameen. Akkuma masaraa mootummaan seenameen namoota especially naannoo Oromiyaa keessatti magnifier ta'anii dhageettii qaban, sabboonummaa qaban, uummataaf quuqama qaban namoota baay'ee bakka sanii kaasuun istirateejii duraan qabatee mana mootummaa seenee ture. Kanaaf mootummaan transition government jedhamee amanamu kunini technically waggoota hagam filannoon adeemsifamuuf ture bakka san kataa'ee jiru. Inni garuu mootummaa uf danda'ee yookaan mootummaa waraanaan yookaan mootummaa filannoon akka achi ta'e uf godheeti waan garii seera bulmaata biyyattiin itti bultu bakka jirutti bakka uduma inni hojiirra ooluu qabu san akka ofii barbaadeen mimiciiruudhaanii namoota isaa toluu danda'an masaraa mootummaa galchuu namoota ammoo isa wajjin qabsoo finiinsanii dhufan kaniin ufarraa position isaanii rishaafilii godhuudhaanii kan danda'amu mikniyaata qabatanii biyyaa baasuudhaan namoota isaa toluu danda'an bakka san kaa'atee qabsoon ka hijack ta'e yookaan ammoo ka harka ummat Oromooti baate adhaamti. Akkuma aangoo irra dhufe kanarraa wal qabatee maqaa dha'uu yoo barbaachise bakka Dr. Warqanaa Gabayyoo bakka sanirraa kaasanii mikniyaata soqanii biyya sanii baasuu Lammaa Magarsaa bulchiinsa Oromiyaa irraa seera malee seera biyyattiin itti bultu yookaan ammoo manni marii Oromiyaa kan ittiin bulu cabsuudhaan namni tokko bulchiinsa naannoo Oromiyaa irraa kan ka'uu danda'u waan lamaan tokko yoo namni sun bakka san hin barbaadu jedhe
dhibeera ta'uu danda'a karaa adda addaatiin yoo bakka sanii ka'uu danda'a. Lammaffaan ammoo manni marii kunini ivaare godheeni yoo rakkina qabaate yookaan yoo dadhabbiina qabaate sagalee bakka sanii kuffisu. Waan lama kanaan namni kun achirraa bu'uu danda'a qaba. Kanan goone all over the sudden namichi kunillee awareness tokkollee qabu waan angoorraa bu'uuratti inni akka of beeku bulchiinsa naannoo Oromiyaatiin beeka yoo dhafanii jedhan nama ofii barbaadan yeroo san muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed namoota ofii barbaadan namoota isa gargaaruu danda'an namoota akka inni barbaade mimicciiruu akka barbaade gaggara galchuu danda'u bakka san kaatee sanniin keessaa namoota baay'ee dha'uun danda'ama. Namoota kanneen bakka san kaatee bakka namni sun hin beeknetti Lammaa Magarsaa bakka hin beeknetti aangoo san akka gadhiisu godhame. Aangoo san haa gadhiifamu malee bakka san taa'uu danda'u namni ulaagaa guutuu danda'u. Executive committee keessa illee ta'e yookaan hojii raawwachiiftu koree keessa ta'e namni bakka san guutuu danda'u hin turre. Let's say Umar Hassan bakka san nama qualified ta'u. Muuxannoon illee waggaa dheeraatti keessa illee turee jira. Bitaa mirga isaa illee qualified full qualified namni godhu Umariin ture. Garuu waan hin barbaanneef nama isa hojjedhisaniiti. Shimallis ammoo bakka san akka bu'u godhan. Shimallis barsiisummaa keessaa dhufee jira. Dhugaadha siyaasaa keessa turee jira. Qualified hin godhu waan biraati. Akkuma dhufeen ammoo itti aanaan positionii itti aanaatiin lafa kaa'an. Bakka san itti aanaa miti full positionii san qabachuu namni danda'u ture. Umariin ture. Umariin hin kenne isa kaa'an. Kun waan mul'isaa akka ofii barbaadu qabsoo qeeroon itti wareegamee dhufu qabsoo ilmaan teenatti gabbarree dhufu qabsoo ilmaan lama qaama isaanii ittiin dhaban kan akka ofii barbaadanii kaa'uu jalqaban. Kun ka'adhaa miti yeroo duraanii irraa akkuma qara jechoo yaale namoota sagalee qaban namoota challenge godhuu danda'an ummataaf quuqama qaba kanneen baay'een means eliminate godhuudhaan garii hidhanii garii biyyaa baasanii lesse Dinquu Dayyaas qabsoo kana keessa nama bu'aa guddaa qabu namoota baay'ee biyya san keessatti gargaaraa ture financially morally waan baay'ee even ummata society allaaru hin taane mootummaa cinnaa dhaabbatee dhidhuu isaanii financially nama supportii godhaanii ture targeettiin isaanii ka duraanii nama businessman biyya san baasu that was their own objective. Namaffaa ammoo namoota dhageettii qaban namoota aangoo irratti isaan tursiisuu danda'an yookiin ammoo waa'ee quuqama ummataatiif challenge godhuu danda'an bakka sanii kaasuun aangoo mishinii isaanii ture. Kanaaf achirraa jalqabaa dhufe hijack ta'uun kun achirraa jalqabaa dhufe tokkoffaa federaala keessa yookaan masaraa mootummaa keessatti nama ofii ta'u nama fakkaachuu danda'u akka Daani'el Kibratii fa'a nama ilaalcha biyyattii kanaan dura waggoota 150 seenaa awwaalamee ture informaally uduma gara aangoon dhufni namni kun ilaalchi isaa maal akka ta'e namni baay'een hin beeka. He's a preacher in isaatu gospel irratti miti inni ka preach godhaatu jibbiinsa irratti amantiin akka waan amantiin isaa callaa rabbi beeku yookaan amantii san callaa Itoophiyaa keessa dhalatee Itoophiyaa keessa jira narrative akkanaa qaba ture waggoota 5-6 dura namni kun nama kana fuudhaniiti mana masaraa mootummaa keessa galchanii achiin booda hoo warroota biyya alaa turan karaa banan akka Dr. Biraanuu Naggaa karaa bananii fi akka Ndaarkaachoo Tsiggee kanneen fuudhanii mana biyya masaraa mootummaatiif galchanii namoonni bara san keessa wareegama guddaa qaban maatii isaanii riskii keessa galanii laayifii isaanii riskii keessa galchanii warroota qabsaatara hundaayyuu masaraa mootummaa keessa ari'ee baasee achiin booda nama ofii toluu danda'u nama ideoloojii isaa deemsisuu fi danda'u yookiin ammoo ideoloojii hidden ajandaa qaban. Let's say hidden agenda yeroo jennu waa'ee Itoophiyaanizim yoo jedhanii Itoophiyaanizimiin nu beennuu fi Itoophiyaanizimiin isaan beekan adda. Itoophiyaanizimiin kana consider godhee beersaboochi naannoota hundaa bakka tokkotti ka fidee Itoophiyaanizimii jedhan san more modify godhuu danda'a ture. Garuu isaan kana hin goone just one religion amantaa tokko biyya tokko sagalee tokko afaan tokkooni ijaaruu barbaadan san qabatanii gara masaraa mootummaa dhufanii namni aangoorra jiru Dr. Abiy ammas taanaan warroota kalee wareegaman yookaan ammoo karoora isaan kalee qabatan dhufaniiran lafa kaaniiti principle isaanii qabatanii deemuu jalqabee kun wal qabatee haay qabsoon qeerratti yeroo san hijack ta'e federaala keessa duwwaa ta'e
Oromiyaa keessatti illee duwwaa ta'e. Asirratti baakbooniin biyyattii Itoophiyaa jedhan maaliif jijjiirama kana keessatti warri fidee tiim lammaadha. Tiim lammaa yoo argitanii jira right away eliminate right away. Akkuma gara aangoo dhufeeni right away eliminate. Wanti ufaafoo dubbatanii wanti dubarratti aaru ammoo waluun fakkaatu. Waluun fakkaatu baay'ee garaagarummaa guddaa qaba ture. Haa ta'u gradually ummanni illee itti beekuu jalqabee warri dhaaba siyaasaa keessa illee jiran itti beekuu jalqabanii jennaani haalli bakka duraanii san gadhiisee jibbiinsa fidaa inni illee morka keessa galaanatti fakkaata. Wanti kun akka sadarkaadhaa kanarratti haa ga'u sadarkaadhaa kanarratti haa ga'u nu godhee jira. Ammas taanaan qabsoon uummata Oromoo yoominillee dhaabbatee hin beeku. Yeroon abdiitti kunillee gahee hin jiru. Kanaaf isaanillee irree danda'aniin karaa siyaasaatiin, karaa miidiyaatiin, karaa danda'ame dippiloomatii biyya alaatiin akka imeejii addaa uummanni Oromoo qabaatu amantii keessa galchanii naannoodhaan qoqqoodanii kalee Minilikiif Haayile Sillaaseen divide and rule system inni fayyadamaa ture san imeejii isa qaxxitaa fidanii biyya keessa fidanii miidiyaa shifaanii qabanii miidiyaa addaatiin banatanii duula uummata Oromoo rabbanan. Kanarratti uduun jenne kan darbin isaat kanaan dura yoo kabaa qabattanii warra mootummaa aangoorra ture keessa warra against godhu keessa tokkoffaa ture. Amma garuu jijjiiramee akkwaan jijjiirama kana keessa contribution guddaa qabu as keessa galee adda ka wanta hin taane wanta ta'u miidiyaa addunyaa irra ka beeksisaa jiru miidiyaa bakka adda addaatti ka miina taphataa jiru isaati. Yoo akkamitti establishment isaanii fudhannee jiran Indaalkaachoo Tsiggee ka adda projektii qabatee raqiq projektii dhageenyee jira martii kennaa qaama qabatanii dhufaniiti mootummaa masaraa keessa akka hojiirra oolu godhamu yaa'an deebi'ee balaayinnat jedhaniiti raqiqii fuudhanii mana san keessa galchaniiran sun qaxxitaa kan Indaalkaachoo Tsiggee board of directory isaatiiti. Hagam akka isaan wal diriirsanii irra hojjetaa jiran kanarra arguu dandeenya. Miidiyaan baay'een social media asirra deemaa jiru martiin mootummaan bajetii guddaa itti ramadee sagalee naaf ta'e ummanni Oromoo tana ani isinirraa qaba kana yoo miidiyaan kana gargaartanii qabsoo kana garana fiduu dandeenya. Sirna kanaan dura awwaalamee ajaa'ee gogee badee jiru lafarraa qotanii ka fidan tokkoffaan social media amma biyyarra deemaa jiru. Social media kan attamitti akka survive godhuu barbaachise akkuma amma argaa jiru. Nama ajjeefameera jechuudhaan nama goorrameera jechuudhaan imeejii Oromoo maal akka ta'e uummata addunyaarra beeksisuun uummanni Itoophiyaa kalee nagaa waliin jiraata soddaadhaan ta'e waliin jiraata ollaa ta'e waliin jiraata naannoo tokko cidha waliin baafatanii boo waliin dhaqatanii aadaan sun badee jira. Aadaan sun kabad part of hijackii kan maali mootummaan kun tokko eebjuu haati isaa argitee bakka san ga'uudha. Nu beebjuu abbaa haati tantee sii ilaalte bakka kanatti qabnee siiteen ati garuu waan nu jennu buli waan projektii nu kenne kana hojiirra nu oolchi implement nu godhi. Nu ammoo akka taane aangoo kanarra akka teetu si goona jedhanii hidin ajandaa warra jedhantu amma gara warra hidin ajandaa qabantu gara afoo dhufaa jira. Gara afoo dhiibee dhufaa jira. Kanaafi cimbilii Itoophiyaawummaa uffataniiti Itoophiyaa jedhan malee karoorri isaan qabatanii dhufan Itoophiyaawummaa miti. Dabuubiin Itoophiyaa, Oromoon Itoophiyaa, Amaarri Itoophiyaa sabni biraalee Itoophiyaa. Kuna hunda centralized waan godhee miti. የአንድ የብሔር የበላይነት የአንድ ሃይማኖት የበላይነት የአንድ ክፍል አይደንቲፊኬሽን tokko kennanii fi cimbilii Itoophiyaawummaatiin sabaaf sablammii balleessanii ideoloojii isaanii balleessanii hunda isaanii balleessanii isaan bakka kana taa'uu danda'u. Kuni hijacking duraan ta'ee jiru gradually qabataa waan aga adhaan geennee jiru kana. Yoo kabira akkamitti maaliin geennaa dhugaadhaa yookaan ammoo maal kaafii lammaffaa maal ta'uu qaba kanaan jette irratti dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon uummata Oromoo yoomillee dhaabbatee hin beeku. Kun ka addisa godhu baroota darban yookaan bara Haayile Sillaasee irraa bara Minilikii irraa bara Dargii irraa fudhannee
yoo laallu namoota hagootu qabsa. Namoota miidhama quuqaaf qaban namoota hagoodha. Garuu bara wayyaanee yookaan ammoo sirnoota EPRDF kanarra keessatti ammoo ummanni lafa ofii irratti dachee ofii irratti qe'ee ofii irratti afaan ofiitiin dubbachuu hin danda'u, amantii ofii deemsifachuu hin danda'u, mirga abbaanummaa waan hin qabaatiniif roorroon sun jabaataa dhufu. Wanti kun seera biyyattiin itti bultu keessatti konstituushinii isaanii waan barreeffamee lafa kaa'e. Konstituushinii isaanii waan barreeffamee waan itti buluu qaban for the sake of political integrating ofiitiif jedhaniit seera isaanii gara duuba dhiisaniit uummata humna ofiitiin cunqursaa turan bara mootummaa darbee jechuudha. Amma keessattuu hiree ofii murteessuu haga foon ta'uu kan jedhu artikilii 39 it is written, it has been written almost for how many years, for more than 20 years. Seerri tokko kan barreeffamee lafa taa'u seera sun itti haa buluuf. Mootummaan illee seera san jala jira, uummanni illee seera san jira. Seera san akka ofii barbaadan godhaa turan malee gaafiin uummanni Oromoo gaafate gaafii mirgummaati. Gaafii konstituushinii irra jiruuti. Biyya kiyya lafee kiyya irratti ofii kiyyaa murteeffadha. An gargaarsi nan barbaachisu. Kanaaf gaafii kana dhiyeessanii waan kanaan wal qabatee hidhaan hin ture, ajjeechaan hin ture, ari'amuun hin ture, biyya sanirraa akkuma argitan qeerroon hin dhalatee, haga qeerroon dhalateen booda finiinsaa ture warra biyya alaa jiran wajjin qabsoo 2018 achiin galee, haga achiin ga'een boodallee akkuma argatan haayijaakii ta'ee piroosijariin jiru akkuma qara yaaluu danda'etti attam goona maal taanaan kun waan ufaaf olaallu ta'a. Ammaaf garuu tokkummaan jabaatanii qabsaa'uun bu'aa qaba jedheetti amana. Baay'ee ulfaadhu akka gaariitti kaafte dhugaa wanti ani irratti dabalullee hin jiru. Yeroo baay'ee qabsoo uummanni keenya godhee biyya sana keessatti jijjiirama fideen ganamumaan butame. Ajaa'ib ta'uun isaa akkuma ati jette ganamaani. Isa kana uummanni Oromoo cadhisee haga ammaa cadhisee ilaaleera. Waan cadhisee ilaale naaf fakkaata. Isa kana oduu cimanii ammallee finiinsanii alaa qofaa miti keessaallee bakkuma hunda iyyanii kuni waan taa'anii ilaalanii miti waan iyyanii iyya walitti labsanii jechuudha. Gabaabamatti wanti as keessatti waan takkitti qofa si gaafadha. Uummanni Oromoo gaafa for example ganamumaan hajaaki ta'e yoo jennu argee dhiise moo uummanni kunini boru jijjiirama wanti kuni dhayaatumaan naafooyyaa jedhee waan dhiise qaba. Waanuma odumaan argine dhiise moo akkam nuun galle ture? Kawee kun beeka. Kagaleefillee raayidhaawwee galeeraaf. Qabsoon akka butamee jiru. Yoo qabaatanii kitaabni wayillee barreeffamee ture 2018 irratti. 2019 irratti, June 2019 irratti kitaabni wayillee barreeffamee ture. I hope kitaabni kun daddafee akka badu godhamee namni barreesse sunillee amaman dukkanaa keessa akka jiru himamaa. Qabsoon akka jalaa butame hin beeku namni martinuu. Especially namoota siyaasaa irratti baay'ee dhiyeenya qabanii hin beekanii namni gungumaa turanii kanarratti ammoo Jawaar baay'ee dubbataa ture. Qabsoon butamee jira jedhee afaanii haa baafatu malee bakka kaleessa ka'an hin jiru. Akkas haa ta'u malee uummanni Oromoo tarsiimoo kaleessa lafa kaa'ateen itti fufuu hin dandeenye. Kun ammoo waan cadhise fakkaata malee yooni nu cadhisee hin jiru. Garuu ijoolleen tun yookaan qarreeniif qeerreen instituushinii miti. Civil movement warra deemsisanii sun jechuun miidhama isaanii irratti miidhaa biyyattiin isaanii irratti geessurraan kan ka'e ufumaan wal gurmeessaniiti protestii adda addaa godhuudhaan sagalee ofii warra dhageessisu malee qeerroon instituushinii mataa of danda'e hin qabu. Kanaaf kan akkana godhaa asiin baa asiin deemaa jedha akka ture dur Jawaarii haga biyya galeellee achuma keessa taa'ellee iyyataa ture.
akka qabsoon gara deemee jirullee baay'inni warroota dhaaba keessa jiran hin beekanii warroota dhaaba siyaasaa keessa turan hin beekanii ammas carraa kennaniif mootummaa amma transition government jedhanii warra ta'aniif carraa kennaniif carraan kennameef maal inni qeerroon gaafii gaafatee jira gaafii finfinnee gaafii afaanii gaafii biyya ofii irratti ofii murteeffachoo waan kanneen gaafatan isinii deebi'aa bor especially waan akka afaanii ka dhiyootana kuwwani meeroof haa ta'u waa'ee afaanii kun haguma dhiyootu sobomaa ture gaafiin ka gaafatame gaafiin afaan federaalaa haa ta'u oromoon afaan federaalaa haa ta'u gaafiin as jalaa cabsanii karaa biraatiin qabatanii dhufan kanaan afaan qabuu barbaadanii hin taane deebii waa'ee finfinneellee wanta jedhamaa ture hin taane ndoom haala jijjiiratee arraba qabatee dhufe oromoo gaallaa gibaa gara booranaa galii lafti keessan teessanii miti ina wanta dhageenye arginee hin beeknu bara jireenya keenya keessa argineellee dubbifneellee hin beekne argaa jirra yeroo kana jechuun ammas qeerroon tokko rafee hin jiru akkuma isiniin jedhu institution of danda'ee miti agency of danda'ee miti yeroo haalli hammaataa dhufe protestii godha malee achirra jabaatee meeshaa qabaatee meeshaa waraanaa qabaateeti ummataan yookaan ammoo mootummaa loluu tendency akkasii hin qabu kanaaf haalli guyyaa guyyaadhaan arrabaan jalqabee lafti teessanii miti lafa tanarraa baa isin wamaan qabdanii isin indoon biyya akkanaatti warra dhufee jiru malee warra dachee lafa kanarra dhalateeyyuu miti abbaa mirgummaa hin qabdanii jedhaa guyyaan arrabsamaa guyyaa haalli jijjiiramaa miidiyaa kabareejiin akka argitan mootummaa keessa gara miidiyaa gara 30 finfinnee keessa akka jiru FMN jedhan gara 30 kun martinuu duula oromoo irratti ban 30 arrabni iduu jiru kabraadhis mootummaa federaala keessa jiran ka oromoo ta'an isaaniifuu kabajjaan kenneen arrabni akkasii haala gurmaa'een dedeemaa ture kuni yeroo fi eeggata waggaa lama keessatti qeerroo 5,000 itti dhabne qaama gara 25,000 itti dhabne ijoollee haati ilma ajjeesanii haadha irra gattaa'e jedhaniiti deetumee irra dhabneera ijoollee daa'imman waggaa 7 waggaa 9 itti dhabamee jira warri amma jijjiirama fide warra adda lubbuun jiru qaamni isaanii irraa dhidhatee kuuwwan du'ee kuun mana hidhaatii wareegame kuun biyyarraa ari'amee warra kanaan jijjiiramni kun dhufe haa taatu ammas taanaan cadhisee hin jiru qabsoon imatti fufaa jira garuu mootummaanoo irree danda'u waan godhuu danda'u maksimum ifartii ofiitti fayyadamee ka balleessu biyyarraa balleessee ka ari'u biyyarraa ari'ee ka ajjeesu biyyarraa ajjeesee ka hidhuu qabu hidhee angoo irra turuu barbaada kun ammoo carraan oromoon sa'aatii qabu yeroo kana qabu protestii kanaan dura godhaa ture itti fufuudhaanii akkuma qara sagalee ummataa ta'ee gaafii uduu biyya keessaa qabu rakkoo uduu mana keessaa qabu dhibeen uduu jiru roorroon uduu jiru namoonni baay'inaa hojiin qaban kuna hundaa walii qabatanii ka qabsaa turan ammas carraan sun still hin jira hunna kenna beekan hunna nu qabnu beek hunna oromoon qabu beekan kanaaf isaanillee xiiccanii haga danda'an balleessu barbaadan oromoon ammallee Itoophiyaa miti Afrikaa hunna sodaachisu kun kanaan durallee jedhamaa ture ammas taanaan uduu qeerroon bakkam jirtu guddaa diqqaan beekaa wallaalaan dhiiraa intal uduu hin jeniin qoda naannoo wal qoruu dhiisanii amantii wal qoruu dhiisanii irree tokkichaan uduu gabbanii gaaf arganiira namoo hunna oromoo hagam akka ta'e arginee jira baruma waggaa lamaan dura kun tizitaa waggaa dheeraatii miti waggaa lamaan dura gaaf abaawon biyyatti gal ummanni fardaa eboo isaa baadhatee gammachuu isaa ibsee sun adhallee lubbuun jira
hiree qabani kanaan fayyadamuu yoo danda'an 100% biyya tana harka deeffachuu hin danda'amu. Garuu kana waan beekanii fi amantiin naannoon yookaan akka ofii barbaadanitti keessa galanii kaan horiin bitanii kaan wallaalaa namoota argitanii yoo jiraatanii biyya alaa irratti ka hujiyyuu dandee ofii hojjenne food stamp idmee likkii ofii warra jiraatu uf keessa bitatee sagalee naa ta'e bayitii warroota aktivistoota na jala deemu naa arrabsi an kana sii godha akka siyaasaa bilchinna hin qabne akka ta'e kabeetu sanirratti ijoollee ganda keessa durriyyee biyya ambaa keessa jiraachuuf iyyuu warra leegaalitii hin qabne peepparii hin qabne bitatee isaaniin siyaasaa ofii kageeffataa jiru. Gara aangoo yeroo dhufu mootummaan kun piroojeektii ofii yookaan ammoo siyaasaa ofii qabatee waan dhufe tokko illee hin qabu. Kanaaf konfidensii ofii luuzii godhee abbaan barbaade amma ka biyya keessa irra caalaa pirogiraamiin deemaa jiru kunini ka izeemaati. Izeemaa jedhanii afaan baasanii hin jiran malee yookaan ammoo dhaabni siyaasaa hin jiru bakka san jedhanii haasamu akka Abini kaka abini kunniin amma hin jiru jedhamee haasawu. Siyaasaa isaan qabatanii dhufan kan hojiirra oolaa jiru. Programii ofii qabatanii dhufantu hojiirra oolaa jira. Tokkoffaa uummata Oromoo bakka san jiru muluu ari'ee programii isaanii qabatee amma ka afur deemaa jiru programii isaaniiti. Namichummaan kun programii ofiiyyuu been qabu. Wanti nama gaddisiisu namni tokko pirezidaantii gidi haatitii waggaa 7 irraa qabdee natti maa turtee haatitii yakkanaan jedha. Namni makina yeroo ofillee akka pirezidaantii ta'uu beeku kun prediktii godhaa ture kun maa programii mataa ofiin qabaate. Programii mataa yoo qabaate Itoophiyaummaan jedhani kaan ajjeesaa kaan hidha fixaa kaan biyyarraa ari'aati miti programii inni qabatee dhufuu qabu. Waan programii hin qabneefuyyuu warri waggaa meeqatti qophaa'ee lafa kaatee jiru qabatanii itti kennanii isaan implement godhuu jalqabe. Kun ammoo sodaa kanaan durallee uummanni Oromoo qabu waan ta'eef amma ijuma baasee dhufee jira. Waan ija baasee dhufeeruu fi gidi qarallee wareegamni Oromoo kana jedhamee waan laakkamuun qabu dhumataatuma jirra ammallee dhumataatuma mirga keenya kabachiifan. Akka bareedatti kaaftee dhugaa wantummaa irratti dabalullee guddaan hin jiru haa ta'u qabsoonni Oromoon bara dheeraa waggaa dheeraa itti qabsaa'ee jedhe hin butamee humni qeeroon itti dhabame qarree itti dhabame manguddoo beera ulfaawota ulfaateen daa'imman waggaa xixiqqoo itti dhabne hundi amantummaan itti kennamee nama amaanaa nyaatee mootummaa amaanaa nyaatee waliigalatti kana an akka kiyyatti ulaagaa mootummaayyuu hin guuta jedhee kun mootummaa jedhee waamuu waan natti ulfaatuu fi garee kashalabbeeti garee ijaaramee garee saba tokko balleessuuf eenyummaa saba tokko barbadeessee akkuma abboolee fi akaakilee fi abaabilee isaanii ka durii saboota cunqurfamaa ta'an achi keessatti saba guddaa tokko diqqeessanii irratti duuluu fi dhaabbata yookaan gurmuu kashalabbeen ijaarte malee kun mootummaa miti. Mee kana kanumaan bira darbeetti wantoonni yeroo ammaa jijjiiramni butamee qeerroonis qarreenis kunis bitamee kunis hidhamee kunis biyya ari'atamee yeroo ammaa kana immoo hooggantoonni Oromoo keessattuu akka Jawaar Muhammad ijji Oromoo waa hunda Oromooti jechuu dandeenya. Jawaariin yeroo isaan itti hidhamanii kalee ummanni kuni sablammoota akkasumas cunqurfamoota biyya keessa jiran hundaafuu nama sagalee ta'ee Jawaari yeroo ammaa kana inumaayyuu guyyaadhaa waan tokko tokkotu ba'aa jira. Abukaatoon isaanii faa yeroo itti dhaqee dhabee beekumtii
abukaatoo isaaniitiin ala mana murtii dhiyeessan wanti jedhullee barreeffamaa jira. Mee yeroo isaan mana hidhaa jira kanatti Oromoonni kalee burraayyuun kiyyaa sabbataan kiyyaa jedhee bakka hundaa dhoo'e kalee dhoo'ee mirga sana kabachisiisee mootummaa haga funyaanitti hidhate ka wayyaaneeyyuu ofirraa buqqisee jira. Yeroo ammaa kanatti maal godhaa jirra? Mee hiriiras haa ta'u wantoonni nu godhaa jirru maali? Mee akka namatis nama dippiloomatii tokkotti namoota qunnamtanis maaltu deemamaa jira? Wanti deemamaa jiru kun gahaa isaan mana hidhaatii baasuu fi maal godhuu qabna? For example, akka fakkeenyatti ummanni Walaayitaa referendumii isaa gaafate biyya naannoo ta'uu gaafate erga gaafate turee jira. Waan sanaaf walgayii bakka isaan jirati hooggantoota fi jaarollee akkasumas hooggantoota paartilee siyaasaa garaagaraa waluma qabanii qeerromaa warruma dargaggoolee isaanii waliin hidhanii jechuudha. Guyyaa muraasa booda guyyaa 2-3 keessatti ummanni fincilee ummata hooggana isaa baafatee galeenii jechuudha. Keenna maalirra jirra? Maali cadhisuun kunis wanti deemamaa wanti ta'amaa jiru maali? Mee isa kana mee waan jettu yoo jiraate. Yaa galatoome mee gara hooggantoota keenyaa oduun deebinii lamuutti dhufamee waa'ee naannoo Walaayittaa ta'ee jiru attamitti hidhataa ofii uummata ofii mana hidhaatii baasiisan kan jedhutti irra dhufee kanaachiin buna gara si deebina. Ka Walaayittaa by the way mootummaan illee sodaa qaba ture. Yoo ka qaabattanii paarlamentii keessatti ministerichi akka badaa dubbataa ture waa'ee Walaayittaa. First of all constitutional right qaban. Seera biyyattii itti bultu abbaan achi keessa jiraatu isaa hundaa'ee gaafii gaafatee fi mootummaan deebisuuf dirqama isaati. Gara aangoo dhoowwu harka kaasee kakatee constitution harka qabatee kakatee bakka san wanti taa'eeruu fi seera itti kennamee jiru san hojiirra bulchaadhaan kakatee gara aangoo dhufe. Akkuma san akkuma eenyullee gaafata, akka Oromoon gaafata, akka Sidaamni gaafata, akka Dabuubii Walaayittaan illee qixxee gaafata. Wanti adda isa godhu tokko illee hin jiru. Mirga ufii uf bulfuu yookiin ammoo zoonii kennaa ufumaan bulfannaa ka jedhu waggaa tokkoon dura warra kibbaatiif yookaan ammoo mana marii kibbaatiif dhiyeeffatan waggaa tokkoon dura dhiyeeffataniiran. Waggaa tokkoon dura dhiyeeffatanii uduu deebii hin argatin Federeeshinii Mikir Beetii dhaqee Federeeshinii Mikir Beetii keessaa warroonni bakka bu'aa Walaayittaan buluun gadhiisee hin ba'e kun ammoo kama dhiyoo tana ta'e muluun kennaa hin beekna. Achiin booda achira pireeshariin garas dhufaa jiru waan beekuuf ummanni gaafate mirga ufii waan akka gaafate waan beekuufi sodaachisuu jalqabe paarlamentii irra dhaabateeti. Yoo qaabattanii yoo mikniyaata kana godhattanii jeequmsan kaafne jettanii tarkaanfisni fudhanna jedhanii jedhee sodaachisaa ture. That's what he did. Ummanni kun mirga ofii gaafate mirga ofii deebisu namuu dirqama mootummaati. Seerri biyyattii san keessatti societiin achi keessa jiraatu deebii argachuuf mootummaan achi keessa mootummaan bakka bu'ee uummata bulchaa rammoo deebisuuf dirqama isaati. Ummata kana deebii isaa deebisuu manna ajjeechaaf tarkaanfii amma dheengadda argine san fudhatan. Gaafni lolli kun itti ka'u mareen warra kaabaa waa'ee bajetii walgayii qaban turan. Imagine walgayiin isaanii gara biraati isaanillee of danda'aniiti warra mootummaa bakka bu'aa mana amantii jaarsolee biyyaatiif aktivistii waliin walgayii godhatan. Mee namni mootummaan barbaachiseere magaala san keessatti mootummaan maa barbaachiseere mootummaan magaala san keessatti yoo dhageettiin qabaatiin
ummata bakka kana isa buusee jira mee waa ummanni kun jedhu iyyuu dhagaa jedhee yoo mootummaan gurra mootummaan nama ofii kaateef sagalee yoon kee yookaan ammoo yoon dhagayin mootummaa maal ta'e kun wambadee durriyyee yoon taane achi. Laftis walaayittaa kan ittiin bulu ka mootummaan bakka san kaateeru. Gaafii ummataa namni mee gaaf mootummaa magaalaa san keessa gaafa ta'u gaafii magaalattii san keessa jirtu deebisuufi. Sagalee ummata sanii ta'uu malee mirakilii addaa magaalaa saniif haa fiduufi miti. Ummata bakka san kaa'ate rikogniishinii mootummaa kenna. Eega namni kun delegeeshinii mootummaa qabatee bakka san taa'e ka dhufee hidhu kun ka dhufee tumu kun eenyunni. Mootummaa mataa isaatu maafiyaa baagiraawundii nama ittiin gara seeraatti dhiyeessu baagiraawundii tokko waan hin qabaatiniif hunnee ofiitiin itti fayyadamuu bara. Gaafinni walaayittaan gaafatti deebisuur humna ofiitiin ittiin fayyadamee ka barbaadu hidhee ka barbaadu ajjeesee aangoo ofii tursiifachuu barbaada. Kana ka walaayittaa keessa godhan mirga qaba mootummaan uummata ofii waliin mari'achuu, dinagdee ofiirra mari'achuu, siyaasaa biyya ofiitirra mari'achuu, gaafii uummanni yoo qabaate gaafii uummataa deebisuu mirga qaba. Garuu mootummaan federaalaa xaalqaatti seenee yookaan ammoo liyyuu zooniin jedhan xaalqaatti seenee uummata san bakka walgayiitiitti qoraanis martinuu ka'e. Biyya mootummaan qabdu yookaan ammoo mootummaan sunuyyuu balleessee seeraan gaafatee seeraan dhiyeessu yoo balleessaa qabaate yookaan ammoo poolisii isaaniiti yookaan ammoo reguleeshinii isaaniiti yoo itti bu'aa jiraate seeraan gaafachuu hin danda'a. Malee ilma namaa an humna qabaa, an irree qabaa, an abbaa mootummaatii, an akkanaa jedhaniiti akka barbaadan ilma namaa lafarraa fixuuni kun dogoggora guddaa meebii adda ta'uu hin danda'a boroo ammoo gaafii keessaa isaanii oolchu. Haa taatu mana hidhaa keessatti hin urgumanan warri kunniin warri abbootiin biyyaa warri amantii aktivistoonni beekamtoonni mootummaa waluma qabanii hidhan. Haga hidhaniin booda qabsoon itti fuufi. Akka jedhanii yoo taatu gara ijoollee 18 haga 22 akkatti dhumataniiran. Gara nama 400 ka hidhaa keessa jiru. Namoota baay'eetu madaa'e. Maybe walaayittaa kun ammoo seenaa duraa ta'uu danda'a. By the way, ijaarsa Itoophiyaa keessatti walaayittaan gahee qabdi. Ijaarsa biyyattii Oromoo Itoophiyaa jedhamtan ijaarsa keessatti gahee guddaa qaba walaayittaan. Saniif kabajaa isaaniin kennineef. Aangoo ofii callaa bakka san kaatanii abbaa barbaada akka barbaadan godhanii taa'uuni karoora isaanii waan ta'eefi malee akka sabaatitti saba mirga ofii gaafatan deebisuun ka mootummaatiin deebifne udu mootummaan uummata ofii walii haasaa jiru kana godhanii haga mana hidhaa galaniin booda uummanni walaayittaa manatti hin deebine. Kun qabsoo guddaadha. Moodeelii guddaa saba biraatiif illee ta'uu danda'u. Kiiloomeetira 6 jaartoleen jedhan. Walaayittaa peejii irratti barreessanii argee jira. Kiiloomeetira 6, kiiloomeetira 8-9 miilaan guddaa diqqaan hinaafin hiriira kana paartisipeetii godhanii saba isaanii jaalatanii iduu hin ta'in mana hidhaati baasisiisan. Even waan dhagee keessaa manni murtiitii fi aqaabe higgiinii fi daanyichinu wal qabuu kan daanyichi mirga qabanii mirga wabii isaanii mirga wabii yoo kennuuf noo hin kennuuf hin dandeettu. Isaan jidduutu argimantii guddatu ture. Haa taatu manni murtii murteessee waasin akka ba'u godhan kun waldhaansoo uummanni godhe wal fakkaatanii godhan wal hubataa godhan yaada tokko qaban karoora adda tokko qaban atta mootummaa ofii hidhaniit warra amantii hidhaniit aktivistoota soosaayitii keessa fudhatama qaban hundaa hidhaniit attamitti ta'an guyyaa 3 mana manatti hin gallu jedhanii karaa maraa cufanii suuqii maraa cufaniit qabsoo kana asiin ganiit uummata ofii mana hidhaatii baasis kuni isaaniif victory guddaadha. Itoophiyaa warra gaafii akka isaanii warra qabaniif illee victory guddaadha. Mootummaan ndoom nama gurguddoo akka Nugusuu Xilaahunii fi akka Islaam ministeera jedhan namoota lama akka deemaniiti arragaaga'uuf illee yaalanii jedhamee odeeffama. Haa ta'u
Iyyinchi sabaa garuu hagam civil movementiin mootummaa keessatti influence fiduu danda'u Walaayittaa waan baay'ee baran. Guyyaa 3 mana galuu didanii, guyyaa 4 mana galuu didanii, gabaa banuu didanii, makiinaa socho'uu dhogganii, axxaaccaa bitaa mirgaan karaa maraatti cufanii uummata ofii afaan bineensaati baafatan. Kana ammoo eenyu naannoo Oromiyaa naannoo biraallee kan example godhanii isaan faana deemuu qaban jedheen itti amana. Gara hoggantoota keenyaa yoo dhufnu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kutaanii tokkoffaan guyyaa addaa kanumaan xumuraa kutaan itti aanu guyyaa muraasa booda dhiyaataa agasiif kanumaan nu tura.